Faranjiin Arabii waraabata. Kottaa badhaasa gaafadhaa tokko. Kaleefa. Kalee keessaa baasa. Kalee yoo si jaallatte kalee si babaaf. Dhumatte. Shamarran dhaqaaliin hin gammaddu. Haasaa kootti hin gammaddu maaliif? Ati qofxaannaadha. Goboziidha. Ijaazaa sin baatu. Maalidha? Kan naarrabsu gowwaa jedhe isa halkan yoo viidiyoo dawwale malee isa halkan yoo ijaazaa ba'e malee jiraachuu hin dandeenye. Maal asii godha kaa? Birii qopheeffadhe yoo Dubaan jiraatti dirhama 7,500 halkan tokko kalaas. Maa dhiirri koo wanni sii kennu suni meerkurii caala. Waraabettii qotta duudhaa. Meerkurii caala. Rabbi darajaa kana nu kenne kana dura dhiibbaa milatu waa turte bara. Laalaa dhiiseera. Gorsee dadhabee itti caala. Walitti nu dhiisi amma walitti nu dhiisi. Amma faranjootaa kan dabarsee chaayinaa dabarsee ajandaa kana cufa jechuudha. Listen to me, Faranj. My boy Faranj, please my elephant only. You go to Ijaza. Ijaza is very dangerous. Ijaza, boy and the girl, very, very dangerous. Boy running, sleeping, balmakot. Go push. Okay, the door. After the door, the window. Okay? Very, very dangerous boy in the Ijaza is very, very dangerous. Please. No, go Ijaza. You go Ijaza. Very problem. Under the table and go another door by window. Okay? No go Ijaza. China, obboleewwan koo China laaf dabarsa China na jala jiru waan ta'eef fooloon jira. My brother and the sister China is listen to me. China say. Tulaa koo maana Ijaza. Kone ke nuko bakal te kope. And the girl like ko maana kop. Ha. Bye money. Kun China la? China. Wali galla jara alas. Darbe rafi jara. Jadi na faham. Kitaabni kun kallacha haadha baatee irratti gaafa haati baatee durummaa dhabdee gaafa durummaa haadha baatee dhiirri tokko fudhatee achumaan kallacha namaa irratti dhabee nan durummaasi kitaabni kun eebbifama. Eenyatti? Jarman diina keenya maaliif bilillee maabubaa naannoo kootii gandummaa qabamanis nama bilillee maabubaa fudhatanii kaanii seenaa bilillee hedduun barreessini haga jarri seenaa bilillee gadi baasanii lalisanutti jarman diina kooti. Akkana. Senegal nama amanis. Gaabiyaa keessatti waan jarri Dubaay jarri Suudiis itti fufa jarri Kaayiroos. Gaabiyaa deemsaa yoo qabaatan. Mubee amma waada mubeen amma gaafiyaan gaafa keessan nu deebifne. Abbaa murtiin keenya nuuf ta'eera fudhannee irraa amma kana dura nuti duulaa turtan har'a nuuf duultaniitu waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa. Lamuu waa'ee keenya keessa galtanii dubbatina. Namni tokko Boorishaa maqaa Boorishaatiin dhufee Boorishaan ijaazaana buufatee riyaala amma kana fudhate yoo jedhe mubeen gadhiibbaa. Naawi Boorishaan na kenni raastaadha gimaataamicha tokko saree kan nama kennanii. Boorishaan moo bilookii godhi Barbaadii isaati. Isa gaabelaa. Miuti godhi yookaan abbichuu miuti godhi. La miuti miti bilookiidha. Wallahi mana kanatti dhufeen galu lamu. Manni naawi yoo taate. Gurraan dhaggeeffatu mubee. Harkin barreessini gurraan dhaggeeffattu. Gurri si adagoo harkin barreessini. Raastaa Orooti. Salami Zaydaan. Block. Block. Ijoollee ni maanni sanuu maaliifan beektaa lola akka hafanim. Ijoollee arrabsaan kunoo. Hiis jedhanii. Nu arsiin jedha. Abbaate gasti namarra galee dhagayeera sagalee gee abbaate gimaataanticha harree dhagee achumatti fixan. Nu arsiin jedha. Arsiin anaaf nama galataati. Anaaf arsii gidduu galuu dandeessu gowwaan gosii keeti. Arsiin gowwaa gosii keeti madaalame. Arsiyan waaqoo guutuu sagalee nadhii gammadaa jara kasiitiin madaala malee
Hoolaa gosii keetiitiin arsii madaalu'an. Ana nu warra arsii warra jikkoo mandoo jedha. Eebbaa eessatti beektaa waa'ee arsii? Anatu waa'ee si caala beeka waa'ee arsii. Laam